أما اللي قراتشين اللي في السيسان ونقولنا نفع إساهم نفع اللي كتير والله يفوق على الجاي رفع أما اللي كرافع أنه تسوين لتعيسان بهذه نمني بكبر موتا وفي فقاتين تايني كراهي تاو على الجاي الرفع أمس harka isa lamaan budee darra kaayatu harkaan waan hojjetu jechuudha. Namni yookaan harkaan waa olii gadi oofu yookaan hojii ofii olii gadi oofu yookaan agartee harkaan gadi hin taa'u. Akkanatti taa'uun sun achirraan sun akkasirraan socho'u jechuudha. Yaani dhageeffata qulqulluu uf kenne jechuudha. Gurra ofiillee akka gaariitti kenne, qalbii ofiillee akka gaariitti kenne, ija ofiillee akka gaariitti kenne akkanatti isaan dan ada makanan tu. Ada ni kurang muamlah kesadafa dah nam nuan bayi dah tu karena rakara orang itu. Takbir ni Islam. Ini Jibril ya tahu, lakin ini bersih sufu fe mana barat sufu. Nam ni wa barat aku fe gafa tu apa yang kita serafkan. Nam ni wa barat tu kuf gafa tu apa salfat tu kisah ni. Namni waan hin beeyne gaafachuun turuu namni waan beeku hoo gaafachuun jirti. Namni waan beeku gaafachuun yookaan haala akka Jibriil kanatti nama hin beeyne barsiisuuf gaafachuu hin qaba. Tokko kana yookaan immoo waan beeku wanti inni gaafatuuf nama waan kana as keessaa yookaan warra dhufe kana keessaa beekumsa kana irraa yookaan moromtoo qaba. Yookaan wallala qabuun jira inni kun isa kana dubbiin haagaltu jechuu waan irraa beekuuf kanaaf gaafata. Yoo kanaaf hin ta'inu akka inni beeku mul'isuuf yoo gaafate kun dhoorga. Kun waan shaqatti ta'u miti. Idan adamni taalibal ilmi niyyaa qulqulleessu wayitamanaa bahu niyyaa qulqulluun bahu uffata qulqulluun bahu nafa qulqulluun bahu bakka taa'etti dhiyaatee taa'u waan harkaan waan arge dalaguu dhabu waan hin beekne san gaafachuu adabni garte kana jechuudha. Adabni barnoota kana eega kana godhe hoo waan gaafatee dhagahe san qabachuu yoo صدقت جدا جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافتين إنسان تهنا صدقت جدا عمر رضي الله تعالى عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه عجيب نمت له أجاب سيسي قافتين وفما قافتين وفما أقوال التجعاني سلا نمي وان قافة تكا وان بين قافة نمت أكا نلالو تنمو وان قافة سنبيك فكرة صدقت جعاني وقال التجعاني كنافو namni waan beekullee haadhaan itti geessitee waan gaafatuuf qabaatee ka gaafatu taate dhugaa jette jechuun barbaachisaa jechuudha. Sidan taalibal ilmi waan kanarraa qullaa ta'uu isa kan jiru. Yoo uffata badaa qabaate hoo bakka ilmi ittiin goramoo hin goru. Ilmi irraa cituun isa kan jiru gaariin bareedni qulqullaahee dhaqu yoo hin dhaqqabin akkasuma tabartee dhuftuu bartee isa jira. Maadaama hafuurri isaa yoo badaan ta'in yoo hafuurri badaa ta'e yoo bakka rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam namni mukattii tana nyaattan masaajida keenyatti dhiyaatin akka jedhan qullubbii fi anna baananii kun isa jechuudha. Kanaafuu bakkeen ilmiin itti barbaadamu kabajamuu qabdi. Ammallee malaayikaan dhufaa akkuma beektan malaayikaan gartee dhufanii nama marsanii akkuma hadiisa keessatti dhufe rasuulli sallallahu alaihi wasallam sakiinaallee rahmanni rabbiillee nama gartee nama haguuyti jecha yaa'an. Kanaafuu bakkiteen akkanaa tuni bakkitee qulqulluu ta'uu qabdi qalbi irraa qabe qalbiin qulqulluu taate nafni qulqulluu tahe uffanni qulqulluu ta'uu barbaachisaa. Rabbiin keessaa duuba kennaa haa qulqulleessu. Rabbiin tola isaatiin waan nun beeyne nu barsiisee
وأن نبرسي ست وعهد جيسو إنه سميع مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.